يا أمة فانك يا نادقو Obole wanira kandu bartita o kangama gamana liho fagota o salam tango kille sarran sinagau assalamu alaikum wa rahmatuhu minhu wa barakatuhu min Allah ta'ala arganni ergama jala ya rabbi altahi wa unda gararra موتي موتو وني الدنيا خيرا يا الله رحمة ابنك يسبرا عدد مخلوقا برا وبهارا رحمتك قارن جنة ولرا عجرات يومو نبي نرا قانون دولكه أهل صحابرا مؤمن توتون درا نساء ورجالا أرقان إرقما جالا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبي كلنا تكسا بفميرا كم نيني سني هاسا بفغمچوتي سني هاسا ولي في اللي شيرغتا جيني جي رمضانات اللي ربي خيري سننكسين سنجد والله وان دبدو كل نما ميزان اموتنين حسنات خيري irratti dubbatu rabbina haa godhu nama miizaan irratti dubbatu rabbina haa godhu nama khayri ramaq rabbina godhin nama dhugaa dubbatee dhugarra jiraatee dhugarra du'u rabbina haa godhu sillee rabbi haa godhu waliif sheergata bifa nasiyaati waan bareeddu takka bichaa ga daqiiqaa 5 qofa isiniin waan ammootin miira keessa hin jirre lafeeddantiya yeroo hedduu gariin ilmi namaa kuni osoma waliin jiraatu naannoo tokko osoo waliin jiraatu haala walii walwallaa haala walii kanan beeku wannan isiniin jechuudha barbaade warroonni sheekaa roobee hin boona jettaniif takkaa naman dubbisu jettaniif waa malee ammootiniin haasawan dhabnean waa malee dubbiin dhabnean nama boonullee miti boona jechuun baxrul haqqi wagamtun naas haqa ammootiin dhufte deebisuu nama tuffatutu boona jedhama arkaana kufrii keessaa tokkoffaan ammootiin maali boona wanni ibliis ammootiin jannata keessaa darbameen boona jannatan seenu jedhee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam namni boonarraa firiin xeefii isa keessa jirtu awwalatti jechuu sanirraa maal jechuudha barbaade bulawwan kiyya kaasirra jirta wanni naa beekuudha qabdanii ani nama tokkorra badii hin kaayu rabbiin ammootiin yoo badii irra kaahe rabbiin ammootiin ol nu fuudhe ganna deebisa rabbiin ol nu fuudhe ganna deebisa rabbiin na mul'ise na dhoysa tarabbii illee ofirratti beekuun barbaachisa sanirraa ani nama miidhamaa tokko miidhamaa tokko miidhamaa rabbiin tumsaa tumsa walau baada hiinin osoo waggaa hedduullee taatee ammoo sii tumsa rabbi jeen guyyaa maleellee waan ta'an wanni martuu guyyaa ofii eeggatti duutillee guyyaa ofii eeggatti wanni martuu ammoo tiniin guyyaa ofii eeggatti likulli naba'in mustaqarrun mara oduutu mara haasawaatiif yerootu jira jedha rabbi martuu yeroo eeggatti wanni har'a ajandaa ta'ee ka'e kun illee yeroo ofii eeggate ani nama kabajaa biyya ofiillee beeku aalima biyya ofiillee kabaju hayyuu biyya ofiillee kabaju wanni na callisiise maalii fi waan kanaa fi kabajaa biyyaatii fi kabajaa aalimaatii fi hedduu obsiisan mootiin hin daangaadha qaba sheekaan roobee maaliif aalima keessaa dhabame jechuun keessan gaafii isinitti ta'e lafeedhantii an aalima jibbeetii miti wanni aalima keessaa ammootiin hin dhabameef wanni walgahii aalimaa keessaa hin dhabameef aalima jibbeetii miti waa malee ammootiin achitti argamuu hin dhabne wanni argamana dhoogge maali yoo jettanii na gaafattan namoonni ammootiin hoogganaa ofiin jedhan warroonni an ammoo kalee dubbii kaase Sheekh Abdusalaam Kadiir malee jedhe rabbi ija isaanii irraa naa ofolchu akka amiiraatti uf laalanii walgahii mara keessaa na darban waggaa tokkoof hoyinarra turee jira hattan eebba nashiidaa ijoolleen qabdus eebbuma fedhee haa ta'u gaafa galmarratti godhanii gaafa istaadiyoomii irratti godhanis sheekaroo beekeessaa hambisaa jedhan
FB gubbattis ulamaa'ii waamne affeerre guyyaa akkanaa eebba akkanaatu jira yoo jedhan sheekaroobee keessaa hambisaa jedhanii dursa ufii ammootiniin uf dursan ufii keessa uf aansan hattan poostarii mara keessatti magaalaa roobee keessatti kamaxxansamu keessatti wallaahi billaahi akka kana yoo dhara isaaniirra kaa'e guyyaa qiyaamaa itti haa gaafatamu afaan sooma qaba waa malee ammootiniin laalaga maxxanfama FB keessa TikTok haa ta'u FB haa ta'u waa hedduu keessaan dhabamne akka kanarratti waggaa tokkoof wayi gahee jira walgahii mara keessatti ammootiin nawwaamanan ufumaa mari'atteet ufumaa ammootiin ulamaa dhufullee qeebalti ufumaa waltaatee ammootiin walgahii akkanaarra hin jirre jettee possatti ufumaa ammas ulamaa'ii akkanaa keessa jirre jettee possatti Ahmad Culullee naa dhagahi waa malee hin dubbanne lafaa kaateen dubbatini Ahmad Culullee miidhama hedduu qaba waggaa hedduu gaafa rabbi ta'ii jette ammootiin hin taati dubbiin gaafa rabbi mul'adhu jedhan mul'atan hayxi namaani baati gaafa ammootiin rabbi baase sigala Ahmad Culullee dubbitu singalin hatta nati ammootiin ilaal ulamaa'i tuute kaati jettu Sheikh Abdusalaam Kadir jateen Sheikh Abdusalaam Kadir malee jedheen awwalan anzilu an-naasa manazilahum nama bakka isaatiin kaayi jetti shari'aan nama bakka isaatiin malee keette atu aalima jetteen nama aaliman ta'in bakka isaa malee keette rabbi si gaafata darajaa aalimaa hir'iftee rabbi si gaafata Ahmad Culullee nama ammootiin walakkaa miiruubii minuusii aalimaa hin taane aalima jetteeni ammootiin asirratti dubbatte la waa hedduuf nuti ammoo dubbachuu dhabne waatu dubbii nu dhogge garuu faayidaa namaatu tara jennee ima callifne miidhaa osoo arginu faayidaa namaatu cala jennee ima callifne garuu gaafa rabbi ammootiin waa ol baasutu dubbiin illee ammootiin gaafa ol baatu qabdi gaafa rabbiin ammoo ol baase namni takka dhoysuu hin dandayu koomantii takkitti dhallaal yookaan haqatiyya keessa jira rabbi ol baase hatta walgahii mararraa ammootiin na aggaddeef awwalgahii rabbii keessa ammootiin hin dhabamin jarri ammootiin wal qooddee ammootiin ilaal galmatti wal waamteef istaadiyoomitti wal waamteef FB gubbatti bakka kanaa jirra jetteef asirratti ulamaa'ii keessa ofaansiteef sigala ani ammootiin tarabbii keessaan dhabamin walgahii rabbii keessaan dhabamin sigala atam garuu ammootiin ilaal waa malee ammootiin ani sababaa malee ammootiin zimin jenni dubbii iman dubbadhu jedhee ima cal'ise tiyya rabbitti kennadhe jedhe warri magaalaa roobeellee sheekaa yookaan namni isinitti fakkaate sheekaan roobe ammoo hin boonu yookaan nama dubbisu jechuun mala laa boona wayituu hin qabu wallaahi ulamaa irrallee fagaadhee miti lafeedhanti an ulamaa ima keessa jira lafeedhanti nama ammoo jarattii tanatu ammootiin ilaal ulamaa'ii ammootiin bakka ulamaa'ii walgaa ulamaa'ii bakka ammootiin istaadiyoomii bakka galma abbaa gadaa bakka ijoolleen eebba qabdu mara keessaa walii dawwalanii keessan aansinaa jedhan ufii keessa aantee poostarii ulamaa'ii keessa aantee akkasii tooyte dubbattullee dubbii walii kennitee dursa akkasii dubbatte akka kana haqa malee hin dubbanne wallahi yoo an dhara isaaniirra kaahee qiyyaama rabbina haa gaafatu an Sheikh Abdusalaam Kadir ar'as abbaa kiyya osoo isaan waan fedhannaan jedhanii na tumaniyan akkana jee isaaniirra ammootiin il'aan jilba isaanii jala dhaabadhee du'aayii naa godhaa jedhan nama itti bu'uun garuu jarri tun Sheikh Abdusalaam Kadiriin fuuldura kaayattee wantee godhatteet ammoo haasoysiifatteet jala galteet akka waan Sheikh Abdusalaam Kadirii waa jedhuu gooti nama ammootiin waan Sheikh Abdusalaam Kadirii waan jedhe isiniif fakkaata yaaqii ijateen akka Oromiyaati akka Itoophiyaatti qabna haasawa bareeda haasawan hikmaa rabbi isaanii kenna nama tokkoon nu qabnu irraa yabboo nama hedduun nu biraa dabre ganda akiraa uma fedhee isaan an ilma isaaniiti bar natumanuu abbootiin ilaal sammuu isaanii dhungadha wallahi haa ta'uu garuu tunnii warri amma ammoo namni shanii qaniisan Sheikh Abdusalaam Kadir keessa jiru hagana takkanarratti dalaga wallaahi wabillaahi hagana takkanarratti dalaga walgahii ulamaa'ii keessallee naansinaa jedhanii FB gubbatti illee maxxansinaa walgahii ulamaa'ii keessatti jedhanii ufii uf maxxansan eebba galma abbaa gadaatti illee istaadiyoomitti illee wayita waan nama waama wayita ufii walii dubbatan illee nama kaan duuba aansanii ufii walii dubbatan bakka takka ta'anii garee ammoo iimoollee ta'ee garee waasaap illee akkasii ijaaranii walii dubbatan ani garee takka keessan jiru garee waasaap illee garee iimoollee abiizarri radiyallaahu anhu ardaa zaman Usmaan ibn Affaan bulchu keessatti sahabaa nabiitti alayhi salaatu wassalaam ummanni isa jibbe Usmaan waamee gara biyya Rabazaatti deemi ummanni illee ammootiin akkanatti fuula si guura ati waan ummanni irra jirtu kanan jaalattu dhugaadha hadiisa nabiitu si bira jira maaliif jennaan zaman Usmaan ummanni hin jijjiirame duniyatti garagale maaliif waan rasuulli rabbii irra nu kaa'anirraa ummanni duniyatti garagale jechuu jibbe Usmaan Abiizar
ummanni isa ceem'ee jennaan Usmaanillee argee gara biyya Rabazaatti deemi jedheen si gala ummata keenya waan isiniif hin galletu jira Ahmad jirullee akkanaan ammoo waa waggaa tokko fayyinarra ture wallahi rabbi ammootiin dubbadhu jennaan dubbadhe gaafa rabbi dubbadhu jedhe ammootiin dubbatan likulli naba'in mustaqarru rabbi jedha mara oduutu haasayatu jira jedha atiin ammootiin nama hedduu suuraa aalimaa keessatti argiteef qophii qopheesseef galmatti wal waameef bakka tokkotti argiteef aaliman ta'u wallaahi billaahi shari'aa sitti himnaanurraa fudhadhu kun oorruteenna namni ilmii isaatiin aalima ta'a namni mudawwaraan aaliman ta'u zaataan aaliman ta'u ulamaa'ii keessa taa'eef aaliman ta'u walgahii bakka ulamaa'iitti waamameef aaliman ta'u teessoo ulamaa'ii irra taa'eef aaliman ta'u poostarii hedduu keessa ka ulamaa'ii keessa jiraateef aaliman ta'u dhagaya wal dhageessisaa wallaahi ilmii isaatiin aalima ta'a insaafa walii yaadaa jedhan anumatu dubbata anumatu haasawaa kana dhiisaa jedhan rabbi nu qaba ammootiin har'a duniyaa borii akira gandi akiraa nu eeggata yaa akii waastinnaan qabnu lubbuu kana nama tokko gadi qabu nama tokko ol qabu hin dandeenyu nama ammootiin ka gadi qabullee ka ol qabullee rabbi ka shaarullee ka shuumullee rabbi wallaahi akka kana insaafaan isinit dubbadhe takka miira takka keessa hin galle akka kana guyyaa qiyaamaa rabbiin haa gaafatu yoo awwaan takka keessa jiraate yoo ani ammootiin waan biraa namarra kaa'e Sheikh Abdul Salam Kadir dahatanii akka waan ulamaa'iidhaan waa jedhe nama hedduu qabna baalee roobee keessaa yaaki waa hedduu calliseen sababaa kiyya ammoo biyyi hin badini sababaa badii namaan ta'ini sababaa badii biyyaan ta'ini jechaa cal'ise wallaahi nama ammoo biyyi isaan ammoo mul'attu haa ta'u nama biyyi isaan guddattu haa ta'u jedhee macalli garuu rabbiin dide oluma na fuudhe wallaahi ijoollee martii mana jaalatti jarrillee ammootiin ilaal walgahii mara keessaa na dhabamsiiftu poostarii mara keessaa na babsiftu rabbiin dide ijoolleen illee mana jaalatti sheekaa roobe jetti kuni jaalala ka kennu ammoo rabboo namaa miti rabbi gaafa rabbi garraa si jaalate humaa ati walgahii namaa keessaa yoo dhabamtellee ta rabbii keessaan dhabamin jarri akka jetteefillee har'an tana jarrillee obboleeyyuma kiyya arrallee ija badduudhaan ilaalu wallaahi ija zanniitiin ilaalu ammallee obboleessuma kiyya ammallee maaliif jennaan yoo jarri ammootiin akkas dalaju taate ana ammoo garaa bal'achuu qaba diinii nabiitti hidhachuu qaba diinii nabii ammootiin nabira jira diiniin nabii kun widdiidha ana biratti widdiidha itti faajeetini tayfiin itti na nyaateeti gurzaa itti buleetini garaa laphee hidhadhee beela'ee qara'e wallaahi kanaaf waan kanatu jira lafeedhantiyya ani nama tokkorra yookaan sheekaan hin boone jechuun isinitti ni mala hin boone jettanii na fudhatta yoo nama dubbise la sababaa malee hin callifne gaafa rabbii dubbadhu jedhee ammootiin hin dubbadhe hinu guyyaa eeggatti wanni martu nama tokkorra badii hin qabu wallaahi aalima hedduu qabna ammoo baalee roobee keessa akka Sheikh Abdul Salam Xaahir akka Sheikh Mamma Khadra akka Sheikh Gazaalii fa'a sii galaatam nama hedduu akka Sheikh Abdul Salam Kadiir kun fa'a nama hedduu jira namni babbareen akka Sheikh Adam fa'a akka Sheikh Mamma Raabii fa'a nama hedduu jira nama babbareenni abboo rabbi umrii nu haa kaayu ani garuu ammootiin ilaal har'a tana ammoo nama aalima hin ta'in aalima jettaanati isii wa maallayaa Arsenaal seetanii isin ammoo aalimummaa kana maa kennitan ka gabayaa keessa lakkoofsa torba lakkoofsa sagal abbaan fedhe bitata nama osoo hin beekin qadrii isaatiin maleellee bakka isaa maleellee hin kaa'in fasaala ta'uu diyyatuun biqadariha layni ammoo qadrii isiitii yaati shaayillee togonnillee baharillee haguma isiitiin namni illee haguma ofiitiin dubbatuu qaba namni yeroo ammaa waan hin dubbatiin waan hin dalagin faarfamuu jaalata dhiisi abboo tanamaa ta rabbii dubbadhu rabbi si dubbata tanamaa yoo dubbatte gaafa tokkoon salphatta wallaahi yoo ammootiin akka namaatiif kabajaa namaatiif ka dubbattu taate namni na haa jaalatu ka dubbatu taate aalima jalatti dahattee ka dubbattu taate aalima wantee godhattee ka dubbattu taate gaafa tokko rabbiin ol si mul'isee salphisa wallaahi huma takkaan rabbi si mul'isee salphisa osoo garee feetellee taate haqaatumsa rabbi waloo baada hin jee dhartii yoomuu bakkan argattu dharaa harkan dhahin yoo dhugaaf harka dhahuu dadhabde dharaa harkan dhahin obboleessa kee ammoo osoo hin beekin namaan waan jedhin lafeetiyya dura dubbii hubadhu haqiiqaa gara isiin jirtu hubadhaa lafeedhantiyya namoota hedduu osoo hin beekin keessa seenee waa haasa'e nama yookaan ammoo jiruu duniyaa irraa wal biraa godaan argachuu hin dandeettu har'uma tana affu hin jedhin ramadaana keessa jirta sanuu hin galin akka hin taanetti ganda akiraa hin galin ramadaana kan of jalaan balleessin hama namaatiin hin soomin koomantii namaa waan hin taane itti katabdee ammootiin ilaa rabbi si gaafata gaafa harki kee qabamu jira gaafa afaan kee rabbi qabu jira hin dubbatiin gaafa rabbi jedhu gaafa luunii kee walitti ammoo har'a si baattee deemtu tan walitti si cabsantu jira si baachuu dadhabde kanaaf obbolowwan kiyya nama tokko dhararan kenne gaafa rabbi ammoo dubbadhu jedhe ammootiin hin dubbadhe
واحد ستري مجال لسه مالي سبباك يا أمو بيجين ديجامي شيخ الروبي وادوبته مكا أمو تين أكنا تأنجري هرس كبجاء علماء يبقى هرس حيوك يني كبج شيخ سلام وان في اللي ناجرا نليتو من المسانيد أنا أمو تين اللال أسو إسنو إيفما غافت دو نانجري أسو أنو أمو تين اللال أن تبلسوا ميسانو نت تبلسني لك أنا من إيفما غافت إيه سمور أمو أنغتور رايا garuu dubbii akkanaatiif waan akkanaatu jira Sheekh Abdusalaami namni nama jaalatu akka ijaatti isin laaltan fuuldura kaayatanii wantee godhatanii jarriin dubbattuuf duubatti deebitee eeganaa suuraa kiyya irratti hidhanii jecha isaanii akkana gadhiisan Sheekh Abdusalaam Kadiir jechuun na jaalaturraa wal jaalaturraa wallaahi ilmii kiyyallee ni beeka gaaf tokko Sheekh Gazaalii waliin ta'anii masgiida Hamzaa keessatti mas'alaa wayii irra fide irratti darbee jennaan bar jedhee ima rabbi ilmii sii kenne qomatana si guute rabbi naan jedhan jennaan alhamdulillah bara isin ilmi Sheekh Abdusalaam Kadiir akka isin booroo teessan beeytanitti an ilmi beekaa jedhe tolchee rabbi sii kenne naan jedhan garuu kenne rabbiin narraan fudhatini kun waanyummaa hin qabu waan silaa mul'anni kiyya mul'ata keessanii guddinni kiyya guddina keessanii sinii galaa hatta mas'alaa baasii kinoo gaafadha wallaahi baasii wayita mas'alaa meeshee karoobee mas'alaa tan ammootini baasii godhi naan jedhan Sheekh Abdusalaam Kadiir nadda walanii ammallee rabbiin na haa dabalu ربين إنسان اللي نكيس هاترسيسو عالم هيدو ربين نكيس هاترسيسو أنا نما عالم أموت إني أسير رب بعد والله علمي تنا كتفوا بيك أما جلت تيندي ما أبو تكنا ما عالماتي ولين دمني وإن أنجل إسي في اللي هو ما تنجل إسي والله وأنا كنا تجير وأنا كنا أموت إني نر اللي جاي سنغال حر دبين تون أردا جيت برا أردا جيت أردان دبي تكبر دفني قافتني مثلا أردان كنا اللي جل إسانجر دبين دايرة تبر وامني قافتني جنان مسجدني إسان أموتنين أني سندين قد غورا جراني في مسجد غندا كياتي كان كيسر دلال يرو درا أولا نتي رفنيسا جيزي أفو ريشان نت رفني ندبتني إنان أدكي يرو دبت يوم أبو أنكبو رمضان جل كاليسا شيخ عبدالسلام كدير فأنتي واما جربي رأبني أكسيتي غرمو تاني إسنيم ناجرين فيالوم ما سافرا حيي جران رمضان جل كاليساني أنا كيسا زرزان جارسون نين غافتة أما مالي فموتني درس إساتي لفتني مالي في كيسا زرز دري جنان جرما كيسا جرا شنن كيسا تنما السلام كدير مالي جرما شنن كيسا شيكارو بينو تيوامي ناجراني كينو والله جارسوتي من دبتي أفان جراتين كينو غنا أتغو يدنا مو أفان جرائر دبي واندي فهمتو متي برا جرما دفع كنا جري كينو وان كانت إيه مي أمال بودي جرا وامرا كيسا موتي نما باسا وامرا كيسا أوامل ينجلف غرو موتني الآن دبي أمو ظلمين كيسا جفتون جالبو إفاجة في دي حديث نبي كينا عليه الصلاة والسلام برندا جالا غلي غندا أكيرا دي مناوي أني من أكيرا كيسا جرا غرا إتين غبتهم بربادو والله حواسا إتين مكينا بيتتهم بربادو والله أكنا تغندا أكيرا دي مناوي مارف جرو دنيا تار ربي ولين دبين يو ربي والأبد رغا تنما هما يوميت حقا دبت جران ديمي غافة توقو ربي سيتم سحق الرأيو جرات ديتي حق عمل اللي دبتين دبي درايو دبتي والله أتي قدي ديمت حيث إتي أولبهات ومان ديمت أنا أمو حواسك يا حاجة دندينين فيدا علمي ربي أسين براتاجر أما اللي نحوي الرا صرف الرا فكر الرا قد تائي براتاجر والله شيكوتا موتني منت الرا كراجر الحمد لله قرو شيخ عبد السلام كدي شيكوتا فولدورا كاتي دهاتي أكنتي دبتين الرد كومنتي تكتي ربي أمو حقتي باسي لالا كومنتي تكتي أنو أموتني بلي سوبر جدونو نتي رفني نقافتو قبني برسل مالي فكاينو نجت جتشو قبني هر ربين إذا أمو حق باسوفي يو أنا كان الرابورس والبير نكايا نقافتا نما حد جيرا نمو إسان كيسا ربي والدا أموتني إسان فالسي وسو ولي مريتا أي ديبس ودوني نكتو برا وسو ما ولي مريتو أسين ستي متي والله ما غندكي تكا كيسا ولي نجرا ترى الرنكاه والله غند براوي جرتي نمني علمي وفي اللي قدري وفي اللي والبيك حاجة علمي قبل اللي والبيك كناب ربي نهاتومسو هكرن نهاتومسو هكرن نها إجارو هكرن نها أجيسو دبين تنموتنين أسمرت هابول أبدو أنومي دماتو لغانو بكم فيتي هاجرات إيسوتو أموتنين چال مالي بجنان حاجة نمسينا بيتني في مالي دبتشو لين كجيليا والله يروح الدو غافي سنيت تاعتو مالي في عالم كيسا دبم مالي في بيفي قبا عالم كيسا نجريا يا أكي وفتا بريتي فتانيف أماما بريتي فتانيف عالم كيسا تاعني عالم تاعن وانا كانت تجرى أمو بوستري كيسا اللي أنا دبم سيسا غافا قال مبا غدا غافا استاديومي كيسا شيكارو بيمونو تسين في دينا يعني
yaa maaliif jennaan wanni ofii pirotikaala ofii eegganne qaba. Pirotikaala kinoo akka pirotikaalatiin ammootiin wal maratti. Siigala akka bakka itti dhalattee wal maratti ammoo kunillee hin jira akka bakka itti dhalatte diinii keessa wanni akkanaa hin jiru. Wayita ammoo ibalu bakka hidhamee ta'ee takkaa su'uudii galullee akka itti simattu beeyna wallaahi. Akka waan hin jirree nu gooti. Kana rabbitti dhiisee yeroo hin kaasu jedhee silaa liibii geera dubbachuu hin danda'an waggaa har'aa. Turee bar waggaa foyin irra tureera. Garuu sababaa kiyyaa biyyi waan hin diigamin. Namni waan jedhi. Namni diinii waliin faallessi. Har'a ammoo kabajaa qabna. Diinii ammoo rabbi diinii nu kenna. Aalima hedduu qabna. Hayyuu hedduu qabna. Hin tuqamin jechaa. Gaafa rabbi futtuu qol godhu laalaa. Yoo tanaan alatti har'a malee hin dubbadhu. Yoo ani dhararra kaayee guyyaa qiyaamaa rabbi na haa gaafatu afaan sooma. Tanaan ala yoo natti isin baddaltanii osoo dubbii beeytan baddaltanii kawaanaan jettan taatan wallaahi akkaawuntii kiyya irra galchitan. Ani guyyaa qiyaamaa malee hin dhiisu. Ani nama na faarsurra nama na qeequ jaaladha. Maaliif waa lamarraa qullaan ta'e takkaa waan ani hin qabne naan jedhe akkaawuntii kiyya irra naa kaayee alhamdulillah. Takkaa waan an qabu naan jedhe nama hayyuu yoo ta'e beekaa yoo ta'e irraa baradhaa uf duuba deebi irraa deebi'a waan sanirra. Sini galee akka ammoo Uzayfa Yamaanii sahaabaa waan keerii irraa nabiin gaafatti ani waan sharrii badii irraa gaafadha jedhe. Maaliif sodaa sharritti dhiyaatuu diduuf badii irraa of qusachuuf jecha waan sharrii irraa waan badii waan fitnaa irraa gaafadha jedhe. Akkuma sanani nama naqeequ ammootiin inni jaaladha. Nama faarfamuu ammootiin jaalatullee miti. Namni ilmi namaa waan qabu dhiisii waan hin qabne faarfamuu jaalata gadaa tana keessa. Dhaloota kaameraa ta'an, dhaloota viidiyoo malee waan hojjanne ta'an, dhaloota yoo ayilaandii takka liitira zayitii binne ammoo viidiyoo goonu taane har'an dhaloota ammootiin waa kennaa keessatti salaataa ammootiin wayita salaan nu liivii moobaayila of dura kenne salaan nu taane dalagaan teenne tarabbii ammootiin jaalate yoon ta'in tarabbii argu yoon ta'in akkam ifaajeen diinii akkanaa miti ambi duraanii akkanaa miti abboo har'a tana maaluma akka taane bicha zawayitii shayxaanni ammootiin hidhamullee ufii shayxaana walitti ta'uun bu'aan qabu. Kanaaf obboloowwan kiyya nama ammootiin laal zollome rabbiin biran dhaabata. Atis nama zollome nama miidhame bira dhaabadhu. Dharaaf harkan dhahin. Dharaaf harkan dhahin. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam jedha Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittibaa wa arina al-baatila baatila warzuqna ijtinaaba jedha. Yaa Rabbi haqa akka ta'uu nu garsiisi. Jala deemuu nu laaffisi. Dhara ta'uu nu beeksisi. Irraa baqatuu nu laaffisi. Ani ammoo haganuma isiniin jedha na ulfeessa kabajama na ulfaadha. Ulfaadha naaf kabajama. Wallaahi wabillaahi ana hawaasa kiyya sharaa jala galee haga isin fayyaduu jaaladha. Haqarratti jiraadha haqarra rabbi na ajjeesu. Haqa dubbadhu jeedhan rabbii ati haqa dubbatte santu osoo hin duutallee jedhani rabbii ati haqa dubbatte santu du'a jalaa si baasa jedha. Osoo ammoo nafsee keetitti illee galte warra keetitti illee galte haquma dubbadhu du'i bakka. Osoo ammas wanni lammeessoo hin jiru birriin shan osoo narra hin jiraatin ganda akiraa deemu barbaada amaanaan nama. Nama hedduu ammootiin illaa kootii bareeda ittiin uffate haqa yatiima. Yatiimni imimmaan bootti. Nama hedduutu ammoo mana ittiin ijaarate osoo yatiimni imimmaan boo haqa yatiimaa geessuu dide. Nama hedduu wallaahi billaahi mana ittiin ijaarate osoo yatiimni boottu. Nama hedduu wallaahi osoo madaarisni dhaabatu osoo masgiidni ammootiin dhaabatu akkanatti masgiida moofaa mul'isanii haqa amma olaal kootii bareeda ittiin bitatan. Nyaata bareeda ittiin bitatan. Mana bareeda ittiin ijaaratan. Akka kana guyyaa qiyaamaa rabbi irraa nama gaafata. Homaarra kootii bareeda uffatte namni kootii bareeda sirra laalee si kabajuun mala. Akiraa ammootiin rabbiin faallaa yoo sitti deebisee osoo birrii shan sirra hin jiraatin ganda akiraan hin galtu. Hayti imimmaan ammootiin yatiimaa si dhiifti. Bakki imimmaan ammootiin namni madiinii jedhee waa sitti kennee galchisiin jedhe hayti imimmaanii yatiimaa si dhiifti. Masgiinni ati ammootiin moofaan mul'iftu sun ammootiin guyyaa qiyaamaa ittiin gaafatamtu. Waa meeqatu jira abbootiin islaamummaa tanaan nigdii islaamummaa tanaan waa meeqa jira. Rabbi nu tiisu malee rabbi rahmata nu godhu malee rabbi nu haa tiisu. Wallaahi rabbi nu haa tiisu niin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.